Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Faamilii Orootuu beelkama shama harka fuune hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi keessan haa qabu. Egaa hordoftoota kiyya warroonni hangama YouTube chaanaala kiyya na hordofaa turtan laayik, sheerii, sabskiraayibii, koomentii barreessaa turtan galatoomaa. Galanni keessan dachaa haa ta'u. Ammallee jabaadhaa akkanuma itti fufaa. Ammallee akka barsiisaan laayikii sheerii gochuun dagatina warroonni haarawaa taatan immoo gara YouTube chaanaala kiyya dabaluun maatii naaf ta'a laayikii sheerii sabskiraayibii godhaa miseensa maatii kiyyaa ta'a isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u. Gama namaan gama viidiyoo raachuutti darbaa raachuun waaw. Baga gammaddee raachuu congratulation baga gammaddee baga mooyattee ammallee keessattuu galatoomii uummata rakkataa gargaaruun seenaa galmeessuun seenaa ajaa'ibaa galmeessitee jirta. Galmee yoomuu sirraa nafne galmee yoomuu seenan ittiin si yaadatu. Duniyaa teetillee bakka fuutetti itti rabbiin siif haa deebisu. Kanamaa guutuu rabbiidha. Keessumaayyuu fe'umsa Oromooti jechuun nama rakkataa gargaaree jechuudha. Seenaan si yaadata yoomuu seenaan si dagatu yoomuu gocha ati har'a rakkataa beelaa gargaarte kana rabbii bakka fuutetti si haa deebisu. Duniyaa nama gargaare kamiyyuu rabbi duniyaa isa duniyaa barkaa haa taasisuufi rabbi bakka fuutanitti isin haa deebisu. Nama rakkataa bira dhaabattan nama rakkataa gargaartan rabbi isin haa gargaaru. Akkuma sarraachuulleen mucaa miidiyaa kanarraa kolfee taphatu akkuma san mooyattee baga gammaddee gammachuurraan gammachuu jette atuu gammachuurraan gammachuu malee siif haa taatu. Yoomuu mooyatu malee Oromoo mooyatameen galiini yoomuu mooyadhaa jabaadhaa. Waan gaariirra waan bareedarra jirtanii akkanumatti itti fufaa. Waan nama gammachiisu baga gammaddee baga sadarkaa kanaan geettee gammachuun kan kee gammachuu kenna. Baga gammaddee ammallee gammadii yoomuu milkii argadhaa isin hundi keessanuu. Feemasni Oromoo jabaadhaa isinillee akkuma isaa kanatti seenaa galmeessa. Galmeen dhaabame rakkataa gargaarii rakkataa bira dhaabate kun yoomuu irraan badu jechuudha. Isa haga duniyaa tanarra jiru miti yoo duniyaa tanarra deemellee galmeen inni irra dalage kun ittiin seenan isa yaadata jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu warri taphattanii akkanatti gammachuu argitan miskiina rakkataa yaadadhaa. Rakkataa waan nyaatee buluu hin qabne waan rakkataa waan dhugee buluu hin qabne rakkatu bira dhaabadhaa. Gargaara rabbi isin haa gargaaru. Duniyaa keessan bakka fuutanitti isin haa deebisu. Waan baay'ee namatti toludha. Seenaa ajaa'ibaa hojjetee jira raachuuni. Jabaadhuu rabbi umrii si haa kaa'u. Jabaadhuu baga moo'attee baga gammaddee dachaa baga gammaddee congratulation siin jedhe dachaa baga gammaddee gammachuun kan kee ammallee akkanuma zalaaqiyyaa siif haa ta'u. Haajaan muraanni kan kee haa guutamu. Nama gargaaree haajaan isaa daddafetti haa guutamuu fi kanama guutuu rabbii nuti du'aayii kadhachuudha abbaa irraa dhaga'u isatu beeka. Kanaaf nama gargaare hunda rabbi haa gargaaru. Hundi keessanuu mooyattanii galtanii akka raachuu kana gammaduu rabbi isin haa taasisu. Baga gammaddee raachuu hordoftoota 100,000 laallamee jaalatamurraa kaka'e jechuudha. Baga gammaddee qoonii hunduu qooda rabbii namaa qoode jechuudha. Hordoftoota baay'ee qabullee hordoftoota diqqaa qabullee isin hunda keessanuu rabbi isin gammachiise. Akkanatti mooyattanii galuu rabbi isin haa taasisu. Baga gammaddee raachuu buleessa kenna. Baga gammaddee nus sii gammannee jira. Mooyatuun kan kee baay'ee nama gammachiisa. Baga gammaddee baga sadarkaa kana geette. Baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Seenaa ajaa'iballee akkasuma galmeessitellee seenaa ajaa'iba seenaa gammachuu galmeessitee jirta. Galmeen kan kee olaa ka'u
darajaan kan kee olaa ka'uu, nama rakkataa gargaaree Rabbis ni gargaara. Akkasuma hunda keessanuu ka xiqqaa gargaares ka guddaa gargaares hunduma keessanuu darajaan keessan olaa ka'uu, nama rakkataa gargaaree nama beelaa beela baase haajaan isaa muraan isaa nama hunda haa guutamu. Baga Rabbiin asiin sadarkaa kanaan si gahee baga si gammachiise, ammallee waa maraanuu si haa gammachiisu. Akkuma ati jettee yeroo kan kee hunda hunduma keessan Oromoo fi masa hundaa of dura taphachuu yaadullee Rabbiin gammachuu raajuu kana ittiin isin haa ga'u. Baga gammaddanii jabaadhaa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaya naaf turaa isiniin jedha. Gammachuun raachuu, gammachuu kennaa raachuun baga gammadee baga as ga'e. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay. Hordoftoota kiyya nagayaan naaf turaa. Viidiyoo kiyya laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata, sheeriin sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Baay baay, nagayaan naaf turaa. Viidiyoo biraatti walitti dachaa.